buuf na jaalatan jedhe anillee kanuma jedha ekkoo mube dhiyenna kana fatiyaa dhukkuba namoonni baay'een immootu mubaarakiin kun sila ajandaa biraan qabu maaliif fatiyaa nutti boochisa jedhanii ummanni gariin akkasitti hubatu jira maali gurbaan kun ajandaan qabu ganama galgala fatiyaa jedha ati immoo ajandaa dhabde moo mee halli fatiyaan keessa jirtu akkan maali bochika ummanni kun sifataa jirratti fakkaata maali ganama fatiyaa ummatti la anusitti menjira kana ummanni isuma ammayyuu naan jedha amma kaleessa tokko asuma keessa tarii yoo daawwataa jiraattee fi asuma keessa dawwaltee salaamu alaykum naan jettee wa alaykum assalaam jeeni dhiifamaa wajjin akkanatti hin cufne aga xumuraatti dhaggeeffatteetti wallahi jennaan sittin cufun jedheen garuu na rabsitee haadha koo abbaa koo dalbiteen sanaan jedheen ana iyyuu rakkoon qabu dhiqqa warra batee jennaan ana haadha kee abbaa kee biraa matta godhuuf yeroo hundaan du'aa isaa dhadhaafi garuu waan tokko sitti muu fedhaa akka gorsaatti akka namummaatti naan jette hayyeen jedheeni inni ati teessee fatihaa jettu kuni yoo jaallatte fuudhii naan jette yoo immoo ajandaa dhabde ajandaa barbaadadhu waa biraa waraabii naan jette kanaan achi teessee seenaan ayyen jedheen gorsa bareedaadha garuu rakkoon keenaan gallee maal jechuudha rakkoo sii baasee dubbachuudha moo hojiin dhaabachuu kooti moo yoonni jennaan miidiyaa irratti maaliif affeertee naan jette ayyee galatoom hin jeen mucaa kana miidiyaa irratti ol naffeeres of affeeruun siin afaan jedheeni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hin jeen viidiyoo yuutuubii irratti nama 55 nama 90 kan laalame anadha waggaa meeqa miti yuutuubii 90 kan laalame qabu isiin immoo waggaa tokko miti 90 qabdi si galee daawwattoota yoo ta'e kan sirratti caala daawwatu hin jedheen isii dawwale moo yoo daawwattoota ta'e daawwattoota hedduu qabdi hin jedheen isiinuu miidiyaa isiitiif miidiyaa irraa dhabamu jennaan mucaan hidhamantu ani immoo dhimma rakkoo isiitiif ani ummataa ibsuudhaaf akkas godhee jedhee tan dubbadhee inni kan biraa immoo waa'ee fatihaa irratti namni keenya dhugaa rabbii dubbachuudhaaf galmoonni hin beektamiti duraan fayyaa ture waraabdee taatis osoo waraabni yaadadha galmoonni tuuncutin namni bira dhaabatin fakkeenyumti galmoon kun gahaadha jedhee yaada si galee namni hubateen hin jiru dhukkuba sukkaaraa jechuun abbaa qabutu beeka si galee yoo madaa hin fayyuu opereeshinii yoo ta'e gaayaa namni opereeshinii ta'uudhaayyuu dhukkuba sukkaaraa qabda jedhamee gaafatame keeyyi opereeshinii ta'a eenyuun hin beeka manaa kimi kan dhaqe jechuudha namni opereeshinii ta'e dhukkuba sukkaaraa jechuun xiinxana nama nyaata nama fixa si galee eeggachuu barbaachisaa galmoon konkolaachisaadha yeroo konkolaachisaa ta'etti firizoonii waan arge yeroo amma fayyadamutti miilli isaa maashaallah kaddamamaarra anaafi adaraa keessa dobbo galmoo qaqqabaa adaraa rabbiin jedhee kunoo nama lubbuun jiran adaraa rabbiin jedhee gaafa sana adaraa keessa na yaadadha namni tokko dawwalee obbo galmoodhaan salaamu alaikum namni jedhan jiru erga isaan jilbatti citanii si galee cituu irratti birmatee akka waan kuchisiisuu barbaadu namni kun dhugaan dubbadhaan si galee akka waan kutamuu isaa barbaadu wayii cituu irratti birmateefi fayyisuu dhiisan eegaa maaree mallaqaan kuchisiifnami akka eegaa isuma dhugumaasii gaaraman maaree dhugumaa waan amma fakkeenyaaf gaafa ati hiyyaallaa hayaalamu erga isaan ergine gaafa immoo waan ittiin kutuudha birrii erganii wallaahi laazim dhugaan sitti maachuu namni kan najin qiyana gara kootiif mubaarak akkasa obbo galmoo barbaannaa obbo galmoo gargaaruu barbaannaa jedhan nan dinqisiifadhe viidiyoo sanallee yeroo biyya feesbuukiin guyyaa sadii booddee banamaa nan dhiyeessa taa'ee galmoon jedhu viidiyoocha bara isaatti wajjin sheer godheen miila isaa akka quba isaarraa jalqabe sheer godha jechuudha adabbii jalaa bahu guyyaa sadiin booda jechuudha yeroo nan yaalchifna jedhu didee hin mursiifne jennaan gargaara si galee haala kanatti jedhu mucaan kuni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf birrii tokko illee taatu gargaartetta kana sana inni dubbannu si galee mana keessi nuftii manni kee mana siiti manni koo mana siiti hundi keenya ofitti qabannee jiraataa jirra amma dandeenyuus immoo gargaarree bira dhaabanneerra yeroo si rakkoo namni rakkoo mataa qabu bakka keessa boonii waa danuu dubbachuun barbaachisu namni rakkoo mataa qaba keessattuu immoo rakkoo dubartii rabbiin qofa beeka jedhee yaadaan maaliifi amma ati yeroo kuffattee mana yaalaan naqaa jetta miti yeroo kuffatteetti mataan dhukkubee na dhiisuu didee mana yaalaan naqaa jetta dubartiin immoo mataa bowwuu baadhattee ooltee bultee fa'a jetti maaliif mataan dhukkubaadhaatti yookiin mataadhaatti haadholii keenyatti argineera biyyatti argineera
sana ilaalee lammaffan immoo mucaan kuni kottuu na bira oolii na bira nyaadhu na bira dhugii banaa godhee laafeen siluba qaata jechuudha. Kottuu na bira nyaadhu na bira dhugii na bira oolii na bira bulii waa ta'u rakkoo qabulee firii ta'eeraa fi inni nuftii wallaahi guyyaan barii dhibba lama malee borsaa dhaan qabne fuutee zartee barii dhibba fiddee borsaa keessee deemti. Si galee maaliif namni bataatti garaa jabaatu hin jiru. Akkaataan jireenya isii kuni mucuu isii kan yaaddeessaa ta'e durumaan nu hin beekna. Sanaan booda an waan hubadha beektaa namni yeroo bilbilaa haasa'u kanaa namni manuma keessaa yoo amma jaartiin gosa natti kolfu waan barbaadan haasa'u beektaa dhagaan jiru bilbila gara jira minaan jedhanii waan barbaadan yoo jedhan isaan xumuree kee yaadachiisanii akkas gootee abbaan ta'e matbaa galee akkasitti ammaa baatanii akkas dubbatan maali nan jedhu gudiidha nan jedhu edaati waa hubattaa bilbilaa isaanaan jedhu an akka sanattaa fatihaa qeexaa ture si galee fatihaa rakkoo mataa kan isin qabaatte hadhatu hin ta'in oolee bubbuleera erga oolee bubbulee qeexuun barbaachisaadha duuka deemuun barbaachisaadha ilaaluun barbaachisaadha hundumti keenya iyyuu ilaalaa turre ajandaa kan uummate fatihaa nu ituu hin ta'in isiitu ajandaa of itti uume ajandaa of godhee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo kirooroksii maal jetta sanasi emmii koo maaloo koo yeroo isin jettu ijoolleen viidiyoo itti erganii kolfaa turan ani illee maxxansaa ture maaliif waan dinqii wayisee jechuudha booddee garuu akkasii rakkoo qabaattee mucaan kun emmii koo maaloo koo tiktooki keessatti yeroo isin jettu hin beektaa turre dhageenye sana booddee kirooroksii dhuddeennaan manaa kimii geessu irratti argamee wal barreeni namni fatihaa ajandaa godhatee intanaa hin jiru isii dubata ajandaa godhee deebisee immoo amma tu mucaan kun duutee dhaggeeffadha hadha fakkeenyaaf obboleewwan keenya ergaa tokko isinii dabarsaa tarii namni tokko fuula koo ilaaltanii hubachuu dandeessu wallaahi hirriban qabu asbii ijoolleen mana keessa jiranu warra kiraa manaa wajjin kafalaa jiran obboleettiin qabu as keessaa obboleessa qabu rabbitti fuudhee jaartii kiyya jirti asirra bullaa amantus jirtus si galee bira bullaa teenya bira taa bullaa wallaahi eda amma sa'aatii 10tti subii isa kadeegeen dadhabee idduma kufeetta ba'ee naan fooxaa irra buusanii eegaa bula jechuudha. Ganama kana immoo namni waa hojjetee jiraata mushwaara wayii waamamee deemaa ture. Yeroon bahu hadha maskootii irraan buutee oolte. Maskootii irraa udaru. Wallaahi rabbiin koo ragaadha. Suuraa kaasuudha jedhee wama ta'e bakka isinumatti ergee naan ilaaltu jedhee suuraa kaasuudha harkina hollatee na didee dhagaadhaan dhodhootti ammas immoo falaqamtee mochii gannatti buuti jedhee iyyee dhagaa fudhee jechuudha. Ol deebisee masootii isa gargaartu mastaawotiidha. Waa sibiilatti geessuu hin danda'u amma. Achumaan ani dhufee turee mana tol deebisee ijoolleetti immoo ka'ee dubbadde teeshinii ta'anii immoo ijoolleen warri na waliin jiraatanus silaa namni bakkeedha bilbilee mucaan kun duunaan itti gaafatamtu hunda keessattuu gaafatamaa hidhamuuf deemaa jirtu jennaan sun sodaataa jiru waan ta'eef amma darajaa qobaatti isii fudhadhee bahee waggaa sadiin kana mucayyoo wayii mucaa walloltee fooqirraa kufte osoo qabatan inni dhamee miree mucaan sun Inni dhamee? inni ajjeefame najjeba miti isaa miti osoma wallolan kufte waan akkasii ta'e akkasii mucaa irraa booddee takka hidhamee mucaa wajjin mute ijoollee shawaati jedhamisi mucaan ijoollee shawaati mucaa warraa odaayii hin hidhamee dhugaa siqaayii keessa hin jiraasni amma fuulli koo isuma dhugumaa mi'a tumti ilaaliiti murteessa nama waa nyaataa hin jirre garuu nyaachuu dhabe miti irriba argataa hin jiru yoo rafe illee deeqaa kun ishee yoo rafe anattuu waa waswaasii wayinatti galuu nafu sababiis jechuudha gadi baasee gaggeessu amma namni maal naan jedha bilbilee rabbii koon na argaa jechuudha maaliif ilmoo durbaa argachuu bandeema nan hawwaan ilmoo durbaa argachuu nan hawwaan ofii goote jechuudha sanaaf ilmoo durbaa argachuu buun qabu adda of hin beektu jedhee edaal kan bilbilee namni maaltu si asaqaayyee naan jedhe maaliif balaa ofitti barbaaddaa amma isiidhaa bakka kennitu haadha manaa keetii maa bakka kennini aboo dhaqee mana kireeffadhuuti kilaasii tokko geessi kaa'ee naan jedhe waan danuu nu bachiisee waan danuu yaadu geessee kibrii tokko namarraa kireeffachuudha namni naa kireessaa biyya kanatti fatee haala kanaan jirtu miti wayyooftetti yoo jedhame iyyuu namni naa kireessaa itti yaadda tokko jedha maaliif huneetaa isii kana sodaatee jira lammaffaan immoo yoo mirrii guutuu sin irraan kaffalaa fatee haan dhuftee sin biraa teessu jedhee namni narraa fuudhee obira kaa'ee eeguun jiru si galee nama akkanaa kana yoo an itti naanne yoo inni itti akka politikootti qabeenyanne namni ofitti qabee mas'uulummaa fudhatee nyaachisee obaasee bira taa'ee eegee jedhu yoo obboleessa garaa haadha tokkootii beekte malee namni eeguun jiru si galee akkasitti eegaa jira namni garuu yaada sodaachisaa rabbeedhaati ijoolleetti minaan jira amma warra toobeetti bilbilanii toobeettis maal ijoollee mana keessatti bilbilanii maal jedhu yoo mucaan kun kaatee maskootii irraan kuftee mubaarik qofaa miti kan qabamu isin qabamtu
مالي في وان صلوا ميدي أو في توما مالتا كونغرو أنا بوري كم كودن كبلا لا فتاة جنيني وسلاس ربو ما تشوانا ما تاني أم فتاة كات داتي بيكمتي ربي كون نارجا يوم ما سيمبرتان سان كيلو روكسيزان راتي باري مانا سيجويا فدي مادي كيرو نجيسي نان باري garuu namni akka addaatti bakka hin jaallatas kan jedhu jira kan rabbiin solaan asuma jala yoo mana hin jira argaa jiru malee hin jaallata argasi yookiin immoo maal ta'e kana jechuu danda'a an jaalallan isiidhaa qabu jaalalluma nama dhukkufataa fi nama miskiina tokko qabu malee jaalala daawii wanta isiidhaa qabu hin jiru akkan itti jiru immoo anaaf rabbitu beeka deengadda gaafati mucaa kana biraa dhaabannu jettu asli nama 3,400 silaalaa ture wallaahi namni afurtamni bira hin dhaabanne nama digdamii saddeet maaltu galmaa'ee jira jarri guyyaa eeggataa jiru inni kaan miindaa eeggataa haa ta'u warra Saawudii warra Dubaay darbee immoo warra Awurooppaa gargaarsuma siitu jechuudha gargaarsa sii kana maarree amma afachuu gadda eega gargaarsa gaafatee namni bira dhaabataa jiran namni immoo kun immoo dhufee ganama fatihaa jedhaa jira intaloon tun akkuma duutuu barbaadina mana feetuugaa kun simaayyuu jibbinnu maaliif bakka feetu haa duutuu feetu giroo isiitii yoo jedhanii namatti milee takkarra nama tokko dhukkubsatee namni namaaf gaariidha gargaara haalli gargaarsa isii amma sila yaala waan akkasii argatee namni dheengaddaatti amma dhufe asli maaltu amma dheengadda amma gaafa naa dhufu san fooqirraa of darbuuf hin fiiduu hin bootte waan akkasiiti amma fooqirraa of darbuut jirti itti dabalaa jira moo irraa hidhataa jira obboleesso amma ijoolleen dhukkubni siisitti immoo dheengadda jaallatee deemte amma ol kaatee fa'aa namni isiin tunni haadha manaa kooti ijoollee waamee asirra dhaabdeen tarbii gochuu dandeessa tokko intala Wallaggaati tokko intala Jimmaati keessummaa dhaanaaf reefna bira qubataa jiru ijoollee rakkoodhuma isiidhaa hin maraanne malee rakkoo isiidhaa gadi nama qaban miti rakkoodhuma jarattu jara mudatee isii galee intalli isii Wallaggaas waamtee bakka tarbii gochuu dandeessa intalli Jimmaa tokko jette lamman jiraatu du'aaf jireenya keessaa warra ba'e jarumti kun du'aaf jireenya keessaa biyya biraatiin haa bilbilame akkaataan jaraayyuu gaafa jara rakkoo kana keessaa ba'anii gaanan dubbadhaafan malee sodaadhee dhiise malee jechuudha jarumtu du'aaf jireenya keessaa warra ba'e ijji goon argu kaaja kuduraa deema mana keessaa jechuudha yoo kilaasii jaraa galanii ciisan kilaasii jaraa tumti hirribaa kaasuudha jaartiin sila barrii bantee dhiifteetti hin galti hin baati haalli jiru cimaa ta'e inni namni eegaa jiru maal beektaa rabbi intanaa na jedhee ummatatti mufadhu malee nan taasisabas nan beekas maaliif jira jedhela maal eegaa jira beektaa gaafni wata fuuraa edaa gorsa wayii gorsee dhaggeeffadhu waan guddi wayii sitti hima ummata gorsee yaadala keenya warri yeroo keessaa birrii dhibba walitti buusaa lafa kaadhaa dhakkuma keessanii jedhaan ture birrii dhibba tokko walitti buufadha amma nu akka keenyaatti namoota dubartoota jette anuusitti araatu dhaggeeffataa eeyyee dubartoota tokko ijaarree birrii dhibba buufachuu jalqabaniiru gaafa dhukkuba keenyaatiif iddoo irra hin baanu ofii of yaalchifna jedhanii buufachuu jalqabaniiru ijaarree jechuudha. Sanaan qabeetanii warra kaan immoo akka Arsiittis akka Shawaattis akka Wallaggaattis akka Oromootti yoo jenne soba hin gootanu akkuma naannoo keessatti ijaarradhaa jedhee gorsee ka'ee viidiyoo san buusee warri yuutuubii irraallee kabiraati waan ta'eef warri feesbuukii koo hin qabne yuutuubii irratti daawwatanii yuutuubii irra kaa'e tempiinaalii isaa ambulaansii wayii irra kaa'e maaliif wanta dubbadhe waa'ee dhukkubaati sigalee waa'ee dhukkubaati maal jedhan beektaa innuman tempiinaalii isaa ambulaansii irra kaa'e yuutuubii irra kaa'u akka arganiin boo'icha jalqaban sigalee hundi namaa ijoollee wallaahi ijoolleen argan na taasisamu akka laayivii yuutuubii irra galaniini boo'icha intalli tokko jirti kan garee fataa keessaa ijoollee galmeessitu gargaarsitu irra galtee maataa tani yaabi maaliif boo'ammanni maaltu jira jettee isiinuu rifattee naa dabalte maaltu jira jettee naan maaltu jira mata duree laallee hin jedheeni yeroo ishii mata duree laaltu gorsa shamarran kaayirootiif jedha gorsa amma yuutuubii irratti dubbataa feesbuukii irratti dubbataa turte miti naan jette eeyyeen hin jedheeni ummanni maaliif boo'aale hin jedheeni boo'icha barbaade boo'icha dhaga'uu barbaadaan maal jedhe fatee hawwaa taate maal kunoo koomeentii isaa laaluu dandeessu fatee hawwaa taate maal taate kana ta'e gamaara ammatu rabbi midini mucaan kun hojii fooqii kan harkaa kuftee namni anaa yaadaa jiru hin jiru asli si galee wayyoo jedhee 100 yoo tilaabii seentas nama ergitanyaan nama 10,000 ol keessummeessi taate torbee tokko jechuudha maaliif
akkaataa sitti duute si galee fooqii meeqa farraa akkasiin gufte waan akkasii eegamaa jira dhugaan sitti maa si galee adagaan wayii qaqqabu irratti akkamitti adagaan kun qaqqabe jechuu malee namni keenya harki caalaan isaa dhugaa rabbiin dubbadha namni dhimmamee namni kun maaliif akkas ta'e jedhee si wajjiniin eenyuuf akkas ta'e utuu ana ta'e yoo amma talee tokko edana boositte boosee biyya kana yeroo kanaa deemtee ijoollee arsii adaabbaa maal kan jedhamu wayii adaabbaadha jettee birriin qabdu isheen siree malattee waraqaa namaatiin doolaara 100 ergiteefi 120 ergiteefi mubaarak jette anqaamni koo furdaadhaan aan jette biyya kana yeroo sanan ture naan jette yeroo madaamii bira geessame madaamiin kun nyaata malee hojiidhaaf fidee qallabuudhaan natti fidee mooyetteette anqaamni koo akka malee furdaadhaa jette si galee dhiifama naa gootu garuu mudannoo dhumaaf an dubbadhe malee maqaa keen dubbanne obboleettii keenya yoo dhiqqa viidiyoo kana dhageesse qaamni koo furdaatti nageessu jette nan deebi'a nageessu nan deebi'a nageessa hidha dabaleetti warra mana keessaa shaanxaa bakkee kaanii nageesse jette maaliif beektaa kiraa manaa kaffalchu kiraa manaa kaffalachuu dandeessu kaa yaa rabbi jedhee jette anoo hojii hin dinne madaamiin na didde akka mana godha utuu jismiin koo kun muramee gatamuu danda'a ta'e mureenga ofitti gatan tureeti garuu hireedha anooki deebiraatti yookiin suudiidha yookiin qallabameti biyyumatti akka carraa ta'e yookiin nyaata darbaa nyaadhee miti baadiyyaatti dhaladhee guddadhee jette nyaata darbaa wayii nyaadhee yookiin immoo biyya nabaa keessatti fudhadhee miti biyyumaa jette akka batiyaan taate kana ta'ee jette akka batiyaan kana taate kana ta'ee nama keenya nama raachete nama maraadheette jechuudha mataan kun tuqamee jette hojii andidaan jiru jette madaamiin nan barbaadu jette si galee dhaqaalee qeemataan kun naannee jette alhamdulillah rabbi nan ganne jette carraa ta'ee biluunnaa bahee carraa ta'ee biyya sadaffaa amata lamatu kan yeroo keessan taa'in deemu wallaahi tarii daawwataa jirti hoggaa lamatu taa'in ati hoggaa meeqa an hoggaa meeqa gara hoggaa torbaati hoggaa lamatuun gahee rabbiin immoo wakkalamee fi biyya kanaa baasee hadha hojjetaa jirti biyya faranjiitti ati furdaan ati qalloodhaan hin jiru hojjetaa jirti obboleettii koo kana waan ana argatetti si argatetti jechuudha doolaar 120 ergiteeti amma maana kana dhaqotiin xabbataa yaa goora taati kana kana naani namni keenya illee hammeenya qabu sharrummaan qabu haa ta'u garuu agaraan hunduu ka'utti nama hin gargaaru amma maal jaqa yoo namni tokko aboo waan yaadachiiste intalli jadiinni tokko biyyaa dhufte akka biyyaa dhufteen barahana keessa qorri tokko isaan baasuun gara tiiviitii jiran yoo qoricha dhawwate si galee yoo qoricha kenna maaliif jabaadha jetti jinee 10,000 biyya kanaati dhukkubni fi bakkeedhaa fayyadamte qorichi tiivii hoggaa tokkotti 120 isaa fiddaati mucaan duudee waan itti maramantu amantee dhiistee kiisii kiyyaanii makiinaan tole geessaa guyyaa 14 boodan bare guyyaa 14 tole geessee fide birrii 40 50 dhibba kafalamtu dunga faluu fi xumurre qoricha dhabne geesse yoon ka'ee mucaan hin qufaati malee amma walirra qufaati malee hin deemti xiqqoo nyaatti ol ba'anii mallattoon jiru wanni biraa wayii hin jiru inaasofti bifti immoo gurraachaa deemaa jira huqqataa deemaa jirti rabbii jedhi naan jette laayibiin waraabi birrii 100 ta'ee 200 namni naa gargaaruu jette nama kana tuun fidee asirra teessisee haasofsiisaa intalli kun dhukkuba tiivii qabdi jedhee namni keenya gargaara akkamittiin gargaara namni kan ni xiyyeeffataa rabummaa inni macarrashaa irra geeraa bulu kun duudhaa sakandiyan mana tapha daqiiqaan mana tapha jedhamuu bakka jira miti dhukkubni isaa jabaatee yoo jedhe malee kan silaa namni 5 gargaaruu danda'u galee namni 5 rabbi laaffisee nan gargaaree namni sun ol ka'uu danda'u kan namni 500 itti hirmaannaan darajaan inni nama 500 ol kaafamuu hin dandeenye irratti galmataa maafi faayidaa maalii qaba faayidaan hin jiru gale kana jennaani fataanni amma rabbiin naa eegetti nan eegaa dhimma gargaarsa fataa irratti akka waan na gargaartan itti ilaalaa akka waan na gargaartan itti maaliif anatti qaayoo wajjin argaa jira dhugaa rabbi dubbachuudhaaf rabbi isaa fatoo asliin dhufeera reedii isin dhufaa bilbilanii na gaafatu namoonni tokko jiru kanaan achi waa namni wayii waa naa godhaa jirus as keessaa natti bilbileen akkamitti jetti ilaalus hin jiru walumaa galatti jechuudha anas qaayoo wajjin argaa jira otoo siin duuteesi namni narraa namni asliidhuma kana reediidhuma kana jedhuma abdiidha kottaa akkas fatee akkas nakkattaate yoon jedhe yoo hidhamuu ta'es yoo na wajjiniin janaasaa sana fuuchuu ta'es kan na wajjin siqaa itti galu jaluma kana jaluma mana wajjin dhaabataa jira kana
kanaaf yaan kana sana jechuun danda'u. Nuti si waan inni dhabnu achumatti waan nyaataa siif bareeda egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya yoo akkuma isarraa dhageettan Fatiyaan Mubaarakin bira jirti. Dhukkubni yoo duraanii boochisu amma gara fooqirraa uf darbuutti isii qaxxaamurteedha akka isarraa dhageettanitti fooqirraa utaaluuf fi uf darbuuf waan akkasiiti jechuun itti muhammaataa jira jechuudha. Soo kanaaf abbaan rabbiin dandeessiseef waan itti yaalamtu obboleettii keessanii haadha qabdanii obboleettii qabdanii jaartii qabdanii haa dubartiirraa dhalattanii walumaa galatti dubartii jechuun warshaa bu'uura argama ilma namaati utubaa jiruu kanaati. Kanaaf dubartiin haadha gootatii haadha sheekatii haadha hayyuutii haadha beekatii haadha wallaalatii haadha maraatatii haadha waa hundaati waan taateef dubartii keessaa Fatiyaan nama tokko obboleettiin teessan tana yaaladha. Mucayyoon tun gara biraatii yatiima abbaan qabdu haadhan qabdu biyya baqaa keessa jirti. Karaa hundaanuu ajriidha itti isinii gaa. Kanumaan bira qaxxaamurraa ajandaan keenya inni lammaffaa obboleewwan keenya guyyaa hergaddaa awduuda su'uudii irratti ayamanii wal qabate haasofna. Mubaarak kun yeroo baay'ee ijoollee su'uuditti sagalee tayaa ture maayii kana nu dagatee waranaan jedha jira kaleessa galgala mana hidhaatirraa karaa waasaappitii fi miseenjaraan irra hedduu karaa waasaappitiin Mubaarak yeroo dheeraa sagalee nu tayaa ture. Nuuf jecha qixxaa gogogaa nyaataa ture nuuf jecha feestaala gurraacha uffatee barandarra ciisaa ture baay'ee sagalee nu ta'a ture. Atillee yeroo tokko yeroo ajandaan sagalee nu taata Mubaarak nu dagatee Mubaarakitti nu himinaan jedhan ijoolleen baay'een karaa waasaappitiin kaleessa Mubaarak kaleessa ijoolleen akkasanaan jedhan yeroo baay'ee sagalee nu ta'a ture amma nu dagatee nu yaadachiisinaan jedhanii hin dagatte moo yeroo dhabde moo ijoollee su'uuditti rakkoo keessaa bahe. Waa'ee ijoollee Saawudii irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi ijoollee Saawudii bakka nutan yaadadha. Bakka ofii gootiyyuu kan dhuunfaatti. Ijoollee Saawudii birrii 100 yookiin birrii 200 utuu hin ta'in miiliyoonaan gaafadhee namni saalfanne adda durummaatti ijoollee Saawudii Arabiyaati. Abal kun dhukkufateera jennaan mana ijaaraniiru biyyatti. Akkas kun ijaarsi kun akkasii akkaawuntii isaa kana jennaan ijaaraniiru. Ijoollee Saawudii konkolaataa bitaniiru. Sigalee konkolaataa akkas ulamaawota biyya keenyaatii bitamuu qaba jennaan sakandii keessa wal ga'anii guruppii 2-3 ijaaramee konkolaataan bitamee ulamaawotaa galeera. Ijoollee Saawudiiti kunis jechuudha. Warri biyya biraa xiqqoo. Ijoollee Saawudii Arabiyaa rakkoon jiraa furame yookiin immoo hidhaadhaa ba'anii yookiin itoo hin taane waan danuu na rakkise. Waan na rakkise tokkoffaa haala biyya keenyaatu na dhaabee jalqaba. Haala biyyi keenya keessa jirtutu rakkoo hamaa keessa jirti. Gamaas gamanaas ciqiciqiira jedhama. Kana keessa namni nu jalaa dhagahu hin jiru callima jennee haasa'uun keenya of dadhabsiisuu dhagatite boqonnee itti deebinaa wayitii nan dhiisee jalqaba. Sana booddee garuu namni keenyas rakkoo cimaa qabaa. Sigalee ofittis nan farade nama keenyatti nan farade al tokko naan laalee namni keenya adabamuu qaba nan jedhaan akka hotitti. Namni keenya adabamuu qaba nan jedhaan. Warra hidhaman kanatu hin taane jaani jira miti amma kana baga hidhaman amma hidhaman kana baga hidhaman maaliif namni hedduun Saawudii irraa citeera jedhee abdii qaba. Hin cinne. Haa ta'u malee amma mee fakkeenya oo fudhatte. Amma sagaleessa malee gaddaa kaleessa dubbadeen ture viidiyoo nama 30 ta'anii Yaman irraa ka'anii Saawudii Arabiyaatti jaamaa jiranu mootummaan Saawudii fixee jedhani xiyyaaraan fixee dhagariin quban qabu garuu information kana irraa dhagee baay'ee gatti maaliif namni boollatu jira kun fuuldura kana boolle kun immoo fanjii qabatu jedhamu itti deema. Sigalee waan kanaati bal'inaan irraa dubbattee itti fakkaata. Komentiin gadi hin deemu. Maaliif? Lakkoofsa kee tokko asitti arga hidhu. Barreeffadhu kuna namatu na gaafannaan. Sigalee namni keenya nama dhiba. Wallaahi baay'ee nama dhiba. Mee sa'aatii kana yaa maal jedhanii baraa keessa deemama. Waa kudha tokko. 40. 43. 73. 73. 74. 74. 22. 22. Cross man.
Bakka ofumaa dhiyoo wayya. Sorry, lakkoofsa tokko namni gaggaafataa jira mubaara keenyaa nama baay'een na gaafataa jira. Isa isinii hiina. Okay. Kanaafi Namoonni lakkoofsa na gaafataa jiru lakkoofsa mubaara kunooti. waa'een keenya kun jedhee caaluun waa'een keenya kun yoo dhiisanis naman dhiisuu maal jedhee isa ta'e dubbiin keenya. Baga jechuutti indu'aa jira dhumaa jira. Baga hidhamanuu ajiilanu jechuutti indu'aa jiru akka hin taane miidhamaa jiru foon keetii obbolaa keetii akkatti kaliftu hin qabdu. Mootummaatti iyyuudhaaf amma fakkeenyaaf mootummaa biyya bulchaa jiru kanatti mootummuma. Iyyuudhaaf illee amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani naannoo dhabee iyyuu mootummaan nurraa dhagaa ulaan nurraa banaa hin galfanna jedhee yaara malee dhagahees dhiisees ni dandaasaati. Mootummaa amma bulchaa turtan yaara malee waa yuunitti miti liqaambariitti miti gandatti miti. Kanaan dura mootummoonni Itoophiyaa dubbataa turanii waa'ee kanaa maal jedhanii yeroo nu finnee yeroo nu finnee finfinneen keenya utuu xiyyaarri inni lammaffaa dhaqee hin fidin jarri yamaniin ga'aniiru jedhee dubbataa ture si galee dhugoomsan moo dhugoomsin dhugaarra dhaabanne dubbanna dhugoomsan moo dhugoomsin meekinaata qabu jechuudha magaalaa si galeera. Kanaaf arrabsaa ture finnuma sagalee ta'u yaa ijoollee Saawudii rabbuun nagaa sana keessaa sin baasu gaafa sin galtanii kaatanii namni saree isinitti qalu aanaa jedhaan ture maaliif badii jaraa danuun beeka yoo badii jaraa dubbataa sagalee ta'an immoo badii sana ta'anii immoo haajomaan tokko si galee qabatee kunoo miidiyaa dubbatamaadhaa ijoollee Saawudii akkasitti jiru akkana ta'anii jedhee dubbatee immoo ijoollee irratti gubuu taa'ennee calluma jenne malee badiin qabanuu miti inni sa'aatii kana obboleessa isaatiin kottuu namni keenya qabameera miti hubadhu namni keenya akkuma 100 qabameera. Gaalli bakkeetta feera hojii darbaa hedduun bakkeetta feera. Kana keessa jechuudha obboleessaa fidee achi galchee maallaqa gaariidhaan qaxarsisuuf waa maala jechuudha. Nama dhibamu namni keenya wallaahi waan. Isaa warra achitti hafetu waamaa jira. Warri biyya keessaas abeebe. Manni kun kan eenyuti? Kan asliiti. Yoo ijaarrate 2018 eessa taa'ee ijaarrate Saawudii. Bakka informaashinii gahaa argateera. Saawudiin akkamitti Saawudiin naqama? Asli no alkanii guyyaa hojjetee ijaarrate moo callisee mataa ijaarrate moo fooqii miicceetu moo ashawaa baateetu moo hin jiru qoratanu. Mana kana kan ijaare asliidha. Dirqamaanis mana kanaa dhaqee ijaaruun qaba yoo hunduu danda'u jedhan giggim biyyaa booda. Si galee danuun argeeffan jedhaara tokko jedhe karaan basaasoo akkami bahaala akkamii caama inni dhufee karaa ga'ee jedhee digingir jedhee ka silan qoranne inni basaasoo kee Somaaliyaa siifachi kaballaa jammartee bahaara dhaqee galee. Nama baharatti ani nan natti natti tamee waa'ee Saawudii kana irraa dubbadhume nama baharatti utaalee faa gaggabee jechuudha galu jira namni akka qurxummii beelee dheebotee jedhan. Baara kanarra deemtee osoo jettu mataan si deema beeyta yoo duraan sigaaraa harkistu taate waan suuqii wayii jirtu fakkaata sigaaraa bitadha jettee doonii kanarraa utaalta. Akkana yookaan immoo bakka homaa suusima qabdu jimaa qabatoo taate fara bakka homaa wayiitti fakkeessa. Naa waa ijoollee Saawudii wal magaalatti handhiisuu kooti miti mee amma jarri mootummaa sii tasgabbaa'aniiru jedhamaa jira. Naniyya iyyuu waa tokko miti iyyuun akkuma ergasii deeqaatti sakandiitti bahee ijoollee Saawudii nu yaadadha yoo namni nurraa dhaga'u jiraate wanni immoo abdii nama murachiisu maal beektaa? An takka mootummaa deeggaree sin beeku qeeqee sin beeku arrabsuu dhiisi garuu qeequu bira darbee arrabseera waa ijoollee Saawudii Arabiyaa irratti. Mootummaan ijoollee Saawudii Arabiyaatiif hin taane anaafis hin ta'u tokko jedhila fagoon naqin waan biraa waa'ee siyaasaa waa'ee maalitti ta'e hin galin akka darajaa kooti akka dandeettii kooti wallaaluma kootitti awwallaalaadha ilma hiyyeessaati haati koo hiyyeessa abbaan koo hiyyeessa si galee jireenya jijjiiruuf han biyyaa beekti sa'aatii kana keessa calluma ilaa wayyaanatti qabachuun hin ta'u shanitti qabachuun hin ta'u waa ijoollee Saawudii waa tokkotti mootummaan geeffatee garatti qabatu qabu maaliif utuu dubbiin kun hundi hin gahin bara nagaan jiru iyyuu jalqabne bara nagaan jiru mootummaa Saawudii hidhuu jalqabe malee bara wayyaanee yaa walitti kaan bara shanii yaa walitti kaan miti. Iyyee obbo Taayyee Danda'a jalattis Dr. Abiy jalattis komentii jalatti eenyu laala maal gaa koon nan beeka akka namni ilaali nan beeka. Si galee namoonni hedduun laayikii irratti godhaa turan nama 250. Bakka keessa kan godhe jira ambiloo kuna godhanii hin beekan. Adaraa keessa waa ijoollee Saawudii Arabiyaa OBN jalatti akka dhageettii hin qabne nan beeka. Garuu immoo Taayyeen sin beekamaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf alaala maalan jedhame ta'an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf
namni afaan oromootiin beekamtii qabaatee dhiisee Itoophiyaa keessatti wayii miti. Ilaan kana hubadheerra. Maaliif beektaa? Maaliif yoonaan jettee tokko tokkoon si ka'a. Namni amma akka saba Oromootti nama hedduun na beeka. Si galee yoo wal akkaan keenya miiliyoonni 2 na beeka jedhee abdii qaba. Si galee yoo hundi nan beeku. Afaan Amaariffaatiin garuu yoo namni miiliyoonni tokko si beekee EBS si affeera, OBN si affeera, BBC si affeera, Jinni si affeera, si galee reef jara kabdi Geetaachoo maal BBC ofitti fudhatee affeere malee jechuudha. Ati sirriitti Itoophiyaa keessatti beekamtee sagaleen kee taxinoo qabaachuunsaa taxinoo jechuun nuti Amaariffaa miti ma. Taxinoo fida asliin jedhamuun yoo afaan Amaariffaatiin beekamteedha. Si galee Itoophiyaa keessatti dhugaan jiru kanuma la. Namni darajaa OBN taaseera. Yeroo OBN'tti nama OBN kanaan dura qunnamee miidiyaa OBN irratti affeeramaa ture argadhee ilkaa baasee walna qunnamsiisee dhannee bakka ijoollee Saawudii geenye waadanuu haasofnee bakka ijoollee Saawud Arabiyaa sana akkan dubbadhu midhaamnee geenye. Wallaahi masiinaa deebisuu didan. Akka waan Eertiraa wayii biyya keenyatti agalu jedhaaru si galee Eertiraa kanaa cabsaatii galchaa biyya keenyaa qubatanu jedhaarutti ilaalanii jechuudha. Warra OBN maafan haasa'an yoo nu waan garaa koo keessa jiru hunda baasee dubbadhee seenaadhaaf lafa kaadhee waan danuu barreeffamaanis anamma obbo Alamuu Simeedhaan haaseeraan sagaleedhaanis si galee sagaleedhaanis barreeffamaanis qunnamee haaseeraan dhibbaan dhibbatti waa ijoollee Saawud Arabiyaati. Ateenyunni eessa jirtaa deebi'achi naa deebi'eetuun dubbadhee nan saalfadhaan aangaa mootummaa amma naga horraa ana shiiratti galchanii dallaala ijoollee biyya kaasee Saawuditti erguun na godhan ana biyya ta'anii. Kanaaf nama danuu yaaleeraa si galee namoonni qalbii nagaa na jaallatanuu lakkoofsa naa kennaniiru. Waasaappiis karaa argachuu danda'uun namoota aangoota darura wal qunnamsiisan gariin bilookiidha gariin immoo anta himaanne. Atumte eenyunni gaaffii kana kan na gaafachuu dhufte. Inni maa inni uummata bakka abbaa fedhe ta'uudha. Uummata bakka bu'ee achi jira moo? Deessaatu eebbisee jennaan dhaqee achi taa jiran. Uummata bakka bu'ee. Wallaahi Ijipti keessa teessee ijoollee biyyarraa kaastee kan ergaa rusii akka ergitetti baasii faanaan jedhame. Akka ergitaniiti baasii faanaan jedhame. Hangawa mootummaa jechuun hangawa mootummaa Itoophiyaa jechuun ana biratti silumaa laa yanfaa walaa yadur. Namni dhanu na fayyadamu nan gara kooti akka nama dhuunfaa tokkotti si galee. Naa kanaaf gara deemamuu qabu gurra jalaatti iyyuu himeera. Gurruma jalaa warra waaqachuu danda'utti gurra jalaatti ijoollee Saawud Arabiyaa jedhee himee. Ati dallaala ijoollee kana oofee biyyaa baasee miti darajaa jedhamu hin ga'eera si galee. Naa waan akkasiiti. Baay'ee rakkisaadha. Kanaaf haqii jechuu kooti. Amma fakkeenya biyyoonni deeman biyya baay'ee jira fakkeenyaaf biyyi biraa baay'ee jira. Warri akka carraa rabbiin baase ka biyya galee biyya jiru kunniin namni dhimmumaan Oromoo kana booda Su'uudii yoo birrii qabaate hajjii deemee umraa deemee re'ee eeguuf gaala eeguuf kana yoo irraa fe'oo yoo maxiisan Su'uudiin kun maa jiraatamuu hin danda'u biyya biraa yookiin biyya ofii. Ilaa akkana namni keenya yoo barates yoo hin barannes dhaqee umrii isaa dargaggummaa irra geenyaan waa'ee biyyaa bahuu malee si galee waa'ee biyyaa bahuu malee biyyarra taa'ee gara hojii mootummaatiin haa ba'u ka biyya biraan ba'u biyya biraa hin jiru biyyuma biraa akkana jira. Maal gama fakkeenyaaf yoo fudhatte kiyyaarama fakkeenyaaf Su'uudii ture ta'uu fi dinnaan gara Dubaayin jira an Su'uudii ture Su'uudiin haa ta'uu dinnaan as dhufe biyyi biraa biyyi itti jiraatamu jiru Su'uudii malee maaliif namni kenna Su'uudii kana dhiisanii. Rakkoon kanaa miti an akka gootitti kan nama tokkotti kan nama tokkotti an akkan jedhutti rakkoon ijoolleen biyyaa bahuu barbaadee Saawudii deemee Dubaayin deemee yookiin immoo akka abaarsaa akka waan abaarsa qabu biyya irra taa'uu jibbee miti. Eenyuunuu biyya isaa keessa taa'uu jaallata. Si galee biyya keessa taa'uudhaa fi mootummoonni Itoophiyaa dhageessee an aktiivistii miti aktiivistii siyaasaas miti an. Si galee akka nama tokkotti immoo nan taasisabawa. Mootummoonni Itoophiyaa akkuma ana biyyaa baasanitti obbolaa koo biyyaa baasanii ficcisiisan akkamitti naan jedhe. Ati akkamitti baatee naan jedhe. Anaan namni bahee jedhe hin jiru yeroonni biyyaa na baasan jedhu
eessatti si beeka mootummaan naan jedhu dhugaadha nan beeku kaadireensaa jinniinsaa hidhataan sana beeka si galee saatii afuriin booddee gadi baatee argamu namni ifamtu jedhama yequum siqaayi yequum sirii keessan turan biyyatti si galee kayroo keessa koo baabu waraqaa eeyyamaa malee dhoggaa lama makiinaa oofeeman waraqaa eeyyamaa malee dhageela biyya keenyatti immoo hidhaan jira sina biyya abbaa kootitti jechuudha si galee mootummoonni Itoophiyaa shabaaba hin jaallatu waxxaatii hin jaallatu yoo wattaaddarummaadhaa ta'e malee waxxaatii hin ijaarus hin jaallatu akka inni bahu tokkoffaa namni baratee fixee ka'e hojiin hin jiru maasii godhata qaffalee as goree achi goree caatii barata yeroo waan caatiidhaan qaamu dhabe dirqamee waa argachuudhaaf biyyaa bahuun dirqama si galee inni immoo hin baratinis yoo carraa hojii wayii barbaade dargaggeessaaf carraan hojii Itoophiyaa keessatti namni idan balanne malee dhiphoodha maaliif dhiphisu beektaa akka inni deemuufi si galee deemdha nama jibbituun deemi hin jedhini akka inni deemu godhii kan jedhantu jira isa ta'e ni biyya keenya namni waan baayeruuf hin beeku garuu kan baasaa mootummaadhaan waan baayeruuf hin beeku maaliif baatee hojjette nama mootummaan na baasee hin jedhu rakkadheen biyyaa ba'e naan rakkoo sana maaltu fidi shabaabni tokko carraa hojii jira waan danuu mootummaan waan hedduu mijeessuu danda'a shabaabaaf si galee jaarsolii xora sanyaa godhee hojjetaa mootummaa keessa yeroo ammaa koo jaarsa waggaa 70 kan sooroma bahuu qabu si galee miiliyoonota jira tokkoffaa yoo jara sooroma baasee baajetan qabu jaraaf sooroma lafatti kanfalaa amma ta'e qabu barsantii shabaaba qaxaruudhaaf baajetan qabu jaarsa ijji isaan laallee malayaala makaa tufaatu biyyuu waajjira keessa ta'a si galee shabaabni baratu dhabus namni bahi jedhee uleedhaan isa oofu yoo dhibesi akka inni bahuuf karaa mijeessaniiru Itoophiyaatti galuun dhageela Itoophiyaatti deemanii galuun hin jabaata akka baana dhaggeeffadhu Itoophiyaatti yoomiyyuu Itoophiyaatti dhaqanii galuun hin jabaata bahuun immoo laafaadha ammoo wattaaddarri Itoophiyaa shabaaba kana akka inni biyya keessaa hin baane dallaa ta'e eeguu hin danda'u si galee hayyee wattaaddarri Itoophiyaa tarii hin danda'u nama jedhu jira ta'a hordoftoonni keenya maaliif sin qabane dhaggeeffadhu walee kanatti yoo deemtu si jalaa dabali naati baatu maal si jalaa daban amma Itoophiyaa irraa fakkeenya namni birrii hin qabne Dirreedawaa irraa Jibuutii dhaquun guyyaa 7 guyyaa 5 deeman gizee Gilillee geete jechuun Gilillee huduuda Jibuutiitiif Itoophiyaa yoo geete dimbala jira saraawitiin kun makkalaakaayaan kan jiru jechuun makkalaakaayaan biyyaa kun osuma isaan ta'an isaanii baay'ee kana dhaqxee nagaya gaafattee eessa deemtu sin jedhanii su'uurii deemna jetteeni as koblaa maanno sin jedhan ka afaan isaaniitti dallaalli eenyu sin jedhan akka dallaalaa miti akkanuma dalagachuu deemaa jettee bakka asiin gorii asiin waraana Somaaliyaatti jira asiin gorii deemi sin jedhan. Kunola geggeessaatu jira ijoollee warra Saawudii tarii waan kana beektu waan naasaa kuni haaraa sin ittiin ta'u jedhee yaada. Mootummoonni wattaadara akka si geggeessu godhu si galee sobanii wadeennoo karaa matammaa kana beeku ante wadeennoo jedhanii si fiissu gara Sudaanitti sin deebisanu si ari'u gaabbitee akka sin deebinedha. Eegaa wattaadaroonni gol ajaja qabu akka nu biyyaa baanu karaa nu gadhiisu garuu immoo yeroo galuu jettu dhageesse waa tokko akkaataan itti galu disippaase jinni paase jankaa paase eessaa baate eessaan baate yoom deemte torbee tokko fa'aa hojii jedhamta galuu irratti jechuudha kun amma galuu dadhabde taa'arra kanaa jennaani biyya keenyaa bahuun qallaaliidha si galee galuu isaa jabaata kanaaf shabaabni akka inni bahu haalli mijeeffamaadha biyya keessaa si galee namni jaallatee bahu namni jaalateen bahu garuu hammoodhaan dabatanuu karaa ta'e irratti osoo baane waan jedhudha. Ayyee isa immoo xumura irratti dhumna. Ofumarraa fakkeenya fudhata namni si galee. Anamma biyyatti ofuma barataa tarii tuma maasariin koo rabbi si dhaaba dhiisuuf dandeessee jiraattu. Aga yoomitti haati koo hojjettee ijoolleen tarii gaattaraaf sigimoon keessa jiraachuu danda'u. Ijoollee Saawud Arabiyaa bara 1990 wayii keessa warri Saawudii deemanii harki caalaan jira suuraan kaasee deemanii mattaawaqa suuraa paaspoortii suuraa mattaawaqa ana kaase si galee mee namni suuraa dabalatti mana footoo kootti kaatan barreessaa koomeentii mana footoo qabda biyyat mana footoo qaba wallaahi asli haati kiyya mana daabboo qabu mana nyaataa qabu waan hedduu jira namoonni qaxaramanii hojjetu
wallahi ani muamma mitani jara keenya irra taa'ee baataa ammuma barachuun qaba of danda'uu kana inni bahee mana footoo baladhee achi taa'ee barataa tanii maazarii faazarii dubbisuun ni malee fuulduruma jira mana footoo baladhee footoo kaasa. Si godha hojii gadi Footoo kaasan ture maal godhan beektaa? Tabarraa fadhuutee. Maal na godhan beektaa? Namoota naannoo biraa miti namoota miti naannoo tokko tokko jiru aangawoota mootummaa jedhamanii bara wayyaanessa. Adii guddaa tokko dambanyaan keessa jira dhiiraaf dubartii footoo kaa'aa jiru keessa jiru. Ani immoo fiilmii jennaan jira kan itti kaasan. Dhumee jennaan fiilmii sun bitachuu dhaqe. Jennaan dhufu jarri sun keessoo jiru uffata qayyarataa jiru footoo kaa'uudhaan harkisanii barri cufanii cufameera jedhanii itti laxxafan eeyyaman qaba kan si galee. Jarri keessa jira. Keessa jirani. Booddee. Dhiira dubartiidha. Dhiira dubartiidha. Booddee naan dhufu. Maskootiin gadi qabamaadha bariin gadi qabamaadha waraqaan adii irratti laxxafamee cufameera. Bakka isaan waan biraan eegalan maal godhan isaanii. Qoyi waa isaanii maal laxxaat. Booddee naan dhufu. Maa hin jiru. Ashi go'a jira. Warra eeyyamaa dhufe. Banamuu danda'a jennaan suutumaan gadi kutiiti. Shaqaladhuuti bor baqa eeyyama baaftaa jira. Eeyyama baasuudha. Yaa jala naannoo dheengatan banee ofii kootiyyuu. Amma naan biyya kana dhufu 2005 kaasee amma wona argitee tasuuti koo guyyaa tokko eeyyama gaafatanii. Eeyyama illee qabdu. Hin qabus guyyaa tokko eeyyama qabdaa jedhamee gaafatamee hin beeku guyyaa lamaa keessatti. Kumaa jechuudha. Waxxaatiin akka inni hojjetee hin jijjiiramne barbaadu akka inni biyya keessaa bahu barbaadu bakka walumaa galatti. Sigale? Eeyyama jedhamee otoo immoo eeyyamachuu dhattee maamaatiin jooyetta manni footoo kooti jettu kuma 10 yookiin 15 yoo galchate eeyyamni mana footoo isa kamiin idaama beektaa isa finfinnee boolee Mikaa'el jiruun iyyi si dhufa isaanii malee ati baadiyyaatti hojjetta eeyyama footoo baafachuu dhaqaa tamas dandeessu qabali feetu siin jedha mala eeyyama kanaan finfinneetti hojjechuu dandeessa Adaamaatti hojjechuu dandeessa biyyi kan keeti gaxaris ta'ee katamas erga mana footoo jettee banatte humnaa ol. Akkasii bakka aafu jedhanii akkuma ta'e bakka kan shaayii midhaan jedhamu jira dhufanii sirraa kaasu akkuma sanaan hojjetaa turre shabaamni akkan hojjetetu godhamaan ture yeroo sanatti kanaa jennaan warri sun immoo nurraan fadhine gaafachuu akkamitti ba'aa midhaan jechuudha. Jara achi keessatti itti ashaagame eega dhiiraa dubartii ta'anii. Innaan dhufu gurbaan itti tolee jira. Jaalallee hoo jaalallee isaati jaalala fireendi amala warraa miti wallaahi. Yeroo inni dhufu bakka uffatamee bareedamee dibatamee maal jedhamee keessootti kan wal babbareechamee maal jedhamee uffanni itti cufameera waan itti cufe isin beekanu waan ani haala mijeessu waan itti cufe isin jedhe walumaa galatti yeroo ani jedhu bakka maashagaan irraa ka'ee yeroo ol galu ijoolleen akka bareedee jiru akka bareedee jiru qaba lammatanii maal jedhanii wal baatanii akkasitti suuraa kaasee geggeesse. Nasiiba qabaa mucaan nasiiba qabaa. Maaliif bakka sana tuttee? Jechuun jara dubartii mana keessa jiru. Innaa dhaamsanii uummataa dhaamumaa inni yaa shabaabaa an mubaarak musammaa gaafan biyya irraa bahu suuraa koo obboleettiin koo maxxansaa turte waan bocu tokko ture gaafan biyya irraa bahu. Wannoonu mubaarak wannoonu. Maammeenis xinnaa labsaa turan. Innaa waan bocu wayii shabaaba bocuu wayii bareedduu wayii fiffiiddu wayiin ture. Halluu takka. Ergan biyyaa ba'ee waa danuun irra ga'e waan abbaan koo biyyattiin keessummeessin rabbi isaa fadhiisu waan abbaan koo gaa 70 jiraatee du'e hin keessummeesseeraan biyya lamaan keessatti. Natti tolee jennaan jiraataa hin jiru biyya lamaan keessa. Garuu baay'een gadda. An namni umurii koo fixee biyya namaatu hin ta'in mootummoota biyya keenyaati. Angara kootiin. An mootummaan ni madda. Maaliif hojjechuu hin dandeenye eeyyamni humnaa olii yooti waa hojjechuudhaa suuqii bucusii banattee jettee eeyyama humnaa ol si gaafatanii akkati biyya keessaa baatu akkati gurgurtee baatu shaqaticha fayyaasaa yoo gurgurtee tokko kan eeyyamicha gaafatan teessiin kaffalu wanna si dagadaaltu gurgurame dhugaa rabbii nama danuu akkatti ba'e kassare eeyyama siin jedhama samsameera jedhama qodaachi keessa jiru nama eeyyama qabutti gurgurta isaa rabbii sodaatee isaa akkasii ilaalee kun nama hawwaataaf si jedhanii sirraa bitee gaggeessa kanaaf obboleewwan keenya rabbitu nu dhamaase takkaan jiru dhiifama naa godhaati warri ijoolleen dhiiraa warri saawudii keessa deemtanii baangaalii maal hojjettee tuffachuu barbaadanu baangaaliin nu caalti baradhaa baangaaliin yoo namummaan nama taatellee akka mootummaa jalaatti mirgi jaraa biyya namaa keessatti eegamaadha baangaaliin
an nan odeeffadha malee ijaan hin argine inni mootara ijaan argeera Saudi Arabiyaa yeroo deemanu mootummaadha galii galchanu qabu garuu immoo mirgi jaraa eegamee fi paaspoortiin kennamee fi eeyyama mootummaatiin naqanii eeyyama mootummaatiin galu paaspoortii waan tokko tokko iqaamaa achumatti kennamaa biyyatti jedhanii mootummaan Saudiitiif mootummaan Baangaalii walii galanii wal keessa hojjetu. Mootummaan biyya keenyaa tarii akka sooressatti of ilaalaa ta'e nuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf an amma kee yoon xuradhee as keessa deemu yookiin immoo hattuu ta'e si galee namni na arguundi gaafa mootummaa koo carraa argatee arge akkuma ana ilaalutti isa ilaala anaan tilmaama mootummaa biyya kooti anoo kadhataan miskiinii injiraanee biyya lamaa keessa kumtaala baadhee deemaa jira maal fayyada mootummaan sanna ta'ee biyya jiru keessa dhufee ba'uun min waa tokko bu'aan qabu si galee biyyaa ba'uun dhaggeeffadhu obboleesso seeraan baas hin jedhuun nama kenna maaliif beekta yoo danda'ame warri hangafoota mootummaarra jiranu shabaaba biyya ari'achuurraa dhaabatanu shabaabaaf carraa hojii aballisan tokko jedhe maanguddoota galchanii shabaaba bakka buusan maanguddoota tokko 78 warra beekaa jaraan bulu achi warra kaa'uu dhiisanii galchanii shabaabatti biyya kennanu kun dhaamsaa yoo nama dhagoo qabaadheefi inni lammanni immoo namni keenya seeraan bahuudhaaf dhaggeeffadhu hangaafan Suudaanii dhufu Jimma migireeshinii Jimmaa dhaqee wayyaanee bulcha yeroo sana bara 2000 TM mileeniyeemii kabajamaadha Jimmaan dhaqee paaspoortii utuun eegu si maallaqa si fixachiisuuf jedhamti maallaqa koo magaalaa Jimmaatti fixee deebi'ee galee si qaayar gennii isee been paaspoortii jalli sikkoo migireeshiniin fageenya irraa dhattaa haajaa keessa hin baasan biyya gadatti amma iqaamaa guyyaa tokkotti rukutattee galta iqaamaa bakkaatu si galee yoo inni jara biyya keenya ammoo Itoophiyaa taatee dhalataa naannoo sanaa taatee migireeshinii yeroo ta'e ammati birrii kee magaalaa sana keessatti algaa keessatti fixutti sin geggeessanu yeroo si geggeessan ati biizaa maaliin eeggatta yoo baadiyyaa ta'eyyuu hin dhaamata biizaa maaliin eeggatta si galee sanuu immoo tokko immoo utuu baadiyyaa keessaa fagoodhaa dhufe namni isaaf yaadu hin jiru migireeshiniin isaa yaadu hin jiru maallaqa faasaa mamu duriyyeen deddeebi'uu ilaalte deemsa isaa midhaanii ilaalte waa keessaa buttee nan kana itti maraatee afu jira karaa basaasuu kuta namni jaallatee bara haraan hin deemu erga mootummoonni keenya bara dhufaa darbaa namni keenya biyya ormaa dhaqaa jira kanaaf Dubaayin akka hin dhaqee kabajamee galuuf mootummaa Dubaayin haasa'uu qabna nama paaspoortii barbaadeef guyyaattitu paaspoortii kennanii hayyee guyyaa ta'aaf hadha yoo dhaqe torbeetti baasan yoo kennaniif paaspoortii isa torbaadhaa kottu qaxaroo deebisuu dhiisanii yeroo inni paaspoortii argatu biizaa kan argatu godhanii seeraan baasee kan galchu silaa mootummaa ture si galee amrii dhaabbisu turan namni keenya waasitti mu Suudaanii dhaquun karaa seeraan alaatiin miilaan baraa keessa Suudaanii deemuun seeraan Suudaanii deemuun kamtu jabeenya beektaa birriinsaa miilaan deemuun jabeenya baraa keessa miilaan deemuun birriinsaa dachaa paaspoortiin deemuuti sababii paaspoortiin hin kennan si galee paaspoortiin kuma sadii Suudaanii dhufu amma kuma 15 faa kafalee baraa keessa deeman sababii maaliiti karaan deellala paaspoortiin argatu kaa sani caala bitaaf finfinnee taa'e biizaa eeggachuu maal jechuu si qaayar mootummaan amrii kana lalaaffisee migireeshinoota Itoophiyaa keessa jiran uttiyyuu himee si galee mootummaadhaan amma fakkeenyaaf mootummaa Saudiitii walii galtee uumee kuma Baangilaadesh namni keenya nagaadhaan deemee riyaala 3,000 argatiin jetti riyaala 700 nagaadhaan argatee akka inni nagaan deemee nagaan galu inni kaan immoo kan iqaamaa amma Baangilaadesh iqaamaan kafalan mootummaa Saudiitii walii galtee qatite miindaa jalaarraa citee iqaamaan kafalamaa jedhan harki caalaan jira mootummaan waan hedduu mijeessuu danda'a si galee Dubaayitti akkas dippiloomaasii uume Dubaay namni keenya erga rakkina ta'e erga biyyaa ba'uun hin oolle karaa seeraan deemee imbaasiin cimee hojjetee si galee imbaasiin cimanii hojjetanii namni hundi qaamaa qabaatee si galee namni hundi paaspoortii amma ijoollee Saudiidhaa keessa jiranu utuu iqaamaa baafadhaa jedhame waan qabu gurguree iqaamaa baafata karaa iqaamaa itti dhiphisan eenyunni mootummaa Saudii mootummaa tokko si galee seeraan karaa seeraan deemuu namni keenya hin jibbine nan sobee jala keenya seeraan deemuu jettanii paaspoortii eeddanii dadhabdanii deemtan miti kanaafuu jennaan seeraan deema almuhim
obboleewwan keenya warri viidiyoo kana daawwataa jirtan sheer walii godhaa. Amma danda'ame yoo dandeessanii akkaataa argattanii mijeeffattan paaspoortiin ba'a. Karaa seera qabeessaan Ani ba'a. yaadni kiyya maal beektaa? Yoo hin dandeenye immoo biyyaan bahina baradhaa. Namni barate waa danuu uumuu danda'a. Hojii mootummaatiif hin baratina. Biyya intinaa jechuudhaaf biyya keessa deemtanii hojjechuudhaaf osoo hin taane waa barachuun keessan gaariidha. Biyyaa baatanus biyyaa bahuu dhiiftanus barachuun isin fayyada. Barnoota keessan xumuraa isiniin jedha. Gara kootiin annaamsi koo walii kana hunda xumuree jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ani yaada Mubaarak jedhu kanarraa yaadni kiyya adda. Mubaarakiin haga ammaatitti warri na gaafataa turtan isinii affeereera. Warri lakkoofsa isaa na gaafataa turtan lakkoofsa isaa koomentii jalatti isinii hidheera. Waan haga ammaatti waliin ture hubeen haa galatoomu haala fayyaa fatiyallee isinii gaafadheera. Yoo akkuma argitanii fatiyaan ilma dhukkuba. Inni ijoollee keenya ijoollee Suudii kana ani kan Mubaarak jedhu kanallee hin jedhu biyyaa bayaa haalli isinii haa mijjatu miti. Ani obboleewwan kiyya. Suudii jechuun warri Suudii deemtan. Suudii deemtee re'ee eeguu barbaadda taanaan biyya keenya re'ee jira. Feetu butii horsiisi, feetu gabaree gal. Suma dhugaa sitti maal? Karama seeratiinuu jechuudha. Suudii deemtee gaala eeguu barbaadda taanaan biyya keenya gaala horiin jira. Feetu butii horsiisi, feetu gabaree gal. Suudii deemtee yoomiyaa dalaguu barbaadda taanaan biyya keenya bakkeen mana ijaarsaa jira. Qansiraa Finfinnee magaalota guguddoo kanneen deemi warra Kadaamaa guguddoo kanneen deemi hojjedhu dhagaa bakka baatan qansiraa jechuudha. Sigalee Finfinnee Itoophiyaa galtee Suudii deemtee funduuqa dalaguu barbaadde taanaan hoteelli Itoophiyaa jira magaalaa guguddoo keessa deemi dalagadhu haala gosa haala. Kanuma isiniin jenna. Kanaafi waan amma waa'ee Suudii deemsi Suudii kun osoo nurra hafee baay'ee natti tola. Dhiisa eega isin biyyi takka eega nama jibbite ima dhiisa. Dalagaan isii kabajaan qabu, uummanni isii kabajaan qabu. Sigalee Suudii dachii isiittu kabajaa qaba malee uummanni isii uummata kabajaan qabu. Uummata nabii rabbii dararaa ture. Uummata sahaabota dararaa ture alayhi salaam nagaa rahman sanatti hamu. Sigalee uummata jallataa uummanni Suudii uummata nama kabajne. Uummata kana re'ee eeyna. Re'ee nuti eenyuuf kanaaf nu jibban ummata kana gaala een gaala kana irratti jibban ko sihii ammi jedhuun bar sihii guyyaa tokko abbaa keetiin aabbaan jenne ammi kana qabarii diriin siidhanii uffata bari shamarran keenya kayoo haati ergattu haadha akkatti ofirra cillaayifattee ilaaltu haadha dhageenne haadir yaa madaam yaa maama ta guyyaa takka haadha ofiitiin maamaan jenne guyyaa meeqa keessa dhimee haadhatee bilbiltee dubbistee beekta isii haadha ofii waamicha haadha ofii hin dhageenye haadha ofiitiin ergamne buddeenaa jecha yaa maama haadir yaa maama haadir yaa baaba osoo ati akkana jettuun gurra qabanii hidhaa si buusan osoo ati akkana jettuun haadha keetiin adda si baasan obboleettii keetiin qabaattu ilmoo keetiin qabaattu jaarsa keetiin ummata kabajaan qabne jechuun mee sihii yaa maamaa jedhuun sihii yaa baabaa jedhuun ilmoo kee biraa qabanii si boochisaa si hidhan. Ayasaa jiru sihii yaa baabaa jedhuun yaa ammii fi edan maal barbaad yaa maal barbaad edan Abo intal lo sama nuasa aja lo sama nusa kita baret deh yuar, wah sim bater yang tadi tadi, shampoo harga abdi, mango harga abdi, tarte, mana kayak lagu mafe tadi, enna apa ya fatih anda terukter harga agate itti dubbachuuf nama onnoo xiqqoo yeroo yaada qabu በጣም asirra bina ture mte ya shaamboo jedhu deemaa itti kennitan amma maal yoo itti kennaas
Eeyooti kenna. Shaampoo maangoo qabachuu sirrii miti. Eenyutti kenna maal katee gamaadha kun ogaa teessee taa'e. Ga'e dhugaa dhugadda itti si buutaa fide si buutaa fide Otoo Zaaraa sanyii Oromoo Zaaraa sanyii Oromoo geeta. Zaaraa illee rabbi cinqii ka'e Zaaraa jaalatti illee Zaaraan birrii ergitee ma yaalleen Nasi yaano lees. Zaaraa jaalattee nan ibdiye suuraa kana irraa fuute Nasrii fi Hawwii amma Nasrii fi Hawwiin jechuudha. Nasrii fi Hawwiin Zaaraa sanyii Oromoo mucayyoon tun baay'ee isin jaalatti yoo jiraattellee yoo duutellee nama baay'ee isin jaalatu waan dandeettaniin yaadan qaaman bira dhaabbadhaa. Achi godhanii asli. Jaalala rabbiin namaa kenna. Kottustuuri. Nee odasi. Rabbiin namaa kenna jaalala. Ijoolleen kenna Zaaraa sanyii Oromoo waama Zaaraa asirratti Zaaraa waama Zaaraa sanyii Oromoo obboleewwan kenna Nasrii fi Hawwiin mucayyoon kun akka suuraa keessan lafan keettu I love you Nasrii jetti I love you Hawwii jetti I love you Zaaraa jetti baay'ee tokko isin jaalatti isinitti obsitii suuraa keessan laaltee bootti kanaafi obboleettii teessan kun akka isiniin boottu gizee hundi garaa jala kaa'attee rafti kanaaf bilbilaan sagalee keessa fa'aa fayyummaa kanaaf obboleessi kiyya Nasrii Hawwiin obboleessi teenya Hawwiin haadha manaatii abbaa manaatii Zaaran bilbilaanii siraa bilbila harkaan qabnutti fakkaata. Dhuganiidhe. Dubbisaa gaafadhaa mungkin fayyummaa jedhee yaada rabbi isin haa fayyisu. Homaa gochuu hin dandeenyu kanatti bu'aa namaa goona rabbi haa fayyisu. Wallahi ammaan illee nama guddaa ta'uu barbaada. Iyyuu kanan barbaadu akka duraanii sanii taragaaga'ee qayaada. Waa isin amansiisuu barbaada doktoraa. Areeda baateera uffata dhabe malee amma suufa kana karabaataa kana waan akkasii osoo argadhe akkasitti isin gorsuu barbaada. Kanaaf isinitti dhiyyini sa'a tokko guutuu suuta isin haasayaa jira. Kanaaf obboleettii teessan tanallee wal dhaanadhaa. Mubaarakin qofa irratti illee ilaalina warri kaayiroo jirtanillee koottaa gaafadhaa. Dubbisaanii mucayyoon kun akkatti fooqirraa darbuuf fiidiyyaani. Mubaarakii fi warra mubaarak taa'ee eegaa kanaaf yoo bira bulullee taate taraa osoo yoo tokko guyyaa bira oole tokko halkan bira bule dalagalee dhabamtu biyyi kun biyya baqaatii namni lubbuu qabu taa'uu isaa jedhamee murtaa'ee nama eeguun hin ulfaata jira kenna obboleettii ufiitu fira ufiitu eeguun hin ulfaata. Intala Oromoo takka haadha abbaa isiin beeyne eeguu miti anama mubaarakii kana hin dinqisiifadhaa waan himata. Anamma osoo ana taate yoo feetanin gargaarsa yoo feetanin dhiibsanii akka isin dhukkubdu isinitti malee taa'ee nama murtaa'een eegu hin danda'u waan akka hin ifadhaa yoo osoo ana taate isinii galan. Kanaaf ijoolleen biyya kana jirtan ijoolleen Oromoollee koottaa gargaaranii maaliif nama ifachiisa. Firma ofii kanaayyuu bargilee dhukkubsatee jedhe hin ifattaa waan obboleessuma keetuu taate hin ifatta. Maali kun du'een du'u fayyeen fayyuu siyyatti qalbii isinii galee. Dhibeen nama ajjeefne kana marra turtu siifachiifti. Kanaaf በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው አፋን አማራትን jechuun amma isin afaan oromoon beeytanii በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው ጠይቁት gaafadhaa itti qaraa sheekut itti fida yoo halli jiraate mana yaalaa wanni geetanii yoo jiraate keessa birriya gaamma waadaa feena mana hin agarre jedhee mubaarakii ያው isinitti himaan oolu gaara deddeebinee erduut bakka isinin jechuun obboleessa biraan gaafaa jedha komitee obboleessa biraan gaa jedha obboleessa biraan jalmanii hanga'uudha obboleessi quxisuusiiti xiqqoodha isa iyyuu faranjiitu fudhatee deemee kacaba akka yoo fudhate faranjii guutuu sanatti akka faranjoonni fudhatanii deeman natti himtesiini hin haasa'u haasaa iyyuu hin beeku namaan suma dhuguma warra ta'e amma hiriyoon saayibansii hin beeku namaan haasa'u isii maleesi wallaahi nama dubbisu nama naasa'u. Yennoo allashu Suudaan Jermani tu ergu fa Jermani erga ada.
obboleessi jarman jira faranjii bira fudhate jedhanii akka itti fudhate ani hin beeku obboleessi illee I think yooni nagar ani hin beeku akka atayi ani hin beeku fatiyaa namni akka kaayoo jirtu in sibjinni beeku kana dhiyoo kana bilbilee fi yennoo alla shuufati jarma suudannoo hinde yaalla shuuf jedhan yaada kaa'itillee amma fatiyaa eessa jirti namni si jedhe akka isin kaayoo itun beeytanii obboleessi tun garuu jarma irratti bilbilee fatiyaa yennoo alla shuuf suudannoo hinde yaalla shuuf jedhan yow ነው ማለት ነው በጣም ያሳዝናል ሰልማን ዝንጀቹ በርባዳ የሮ ጋሪን አፍቀባዳ ኦቦሌቲ ተነ ረቢ አፈይሱ ጆለቴ ነተካቢሱ ኡዲ ከዘረከታ ጅርቱ ረቢ ረኮ ሀባቱ ደረራ ከሳይሳን ሀባሱ ኦቦሌዋን ከወሪ ከራሱ ኡዲ ደሙ ቀብደ ደሙ ያደ ቀብደንስ ደማ ጅርተኒለ ሱኡዲ ብየ ደማኒ ሚቲ ሀፋ አመዱራ ጆሌ ሱኡዲ ኑጋቻ የና ሚቲ su'uudin deemina ka ganaa dhayxu su'uudii dhayxee rakkatte sagalee naa ta'a hin jedhin ufii deemte su'uudiin rakkoodha ufii rakkachuuf deemte nuti wanni sagalee sii taanu hin jiru isinii galu warra duraan deemee achi keessatti rakkataa jiru rabbi rakkoo keessaa haa baasu warra deemeetiin dalagataa jiru rabbi shorxaa irraa haa qabu in amma du'aayii keessatti yeroo du'aayii gootan akkam gootan warra su'uudii deemee suudii keessatti rakkataa jiru hunda rabbi rakkoo keessaa haa baasu warra suudii keessa jiru ka dalagataa jiru rabbi umrii haa dheeressu ka dalagaa hin qabne rabbi dalagaa haa hiruuf ka ganaa suudii deemuu heddu rabbi isa milkeessin maal goota achi deemtee rakkata maal goota suudii an dhuguma sitti dhugaan jiru kanuma ka ganaa suudii deemuuf yaada qabu yaada san rabbi si keessaa haa qobboleessa kiyya hin deemin suudiin biyya deemanii miti biyya abaaramtu biyya jibbamtu sidii gale kanuma yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'ee isin jaaladha eenyuun